Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhe isinitti hima. Afaan Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduu. Oromoo Walloo irratti dubbii dho'isaatu deemaa jira jedhameera. Walgahiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa waamame seeraan ala jedhame. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa guyyaa har'aa ooleen jecha amantaa fi waaqii galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti namoota himatamanii dhageeffateera. Oduu biyya alaatiin Joon Phaan Magufuli ilma qotee bulaa Taanzaaniyaa bara 2015 pirezidaantii biyyattii ta'ee yommuu ta'u umrii waggaa 61tiin du'aan boqoteera. Babal'ina oduutiin Oromoo Walloo irratti dubbii dho'isaatu deemaa jira jedhameera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Ganyoo Tashaagar akkuma dhaadate Oromiyaa fi Oromoo irratti duula baneera. Kallattii lamaan karaa tokkoon Oromoo Walloo irratti haleellaa yeroo dheeraaf deemaa ture haaromsiisee itti fufeera. Karaa kaaniin ammoo humna liyyuu haayilii Oromiyaatti bobbaasuun Shawaa Kaabaa fi Wallagga keessatti Oromoon lolaa jira. Oromoon Walloo uummata siiviilidha. Waraanni isaan irratti bobba'ee isaan ajjeesaa jiru ammoo humna leenjii waraanaa fudhatee meeshaa gurguddoo mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad hidhachiisee fi kaaznaa sirna muummicha ministeeraa Abiyyi bulchu keessaa mindaa nyaatudha. Oromoo Walloo waan humna isaatiin of ittisuuf tattaafachaa jira. Gootummaa adda Rabbii isaanii kennee waggaa 400 guutuu of ittisanii dhabamarraa of oolchanii yoona gahaniiru. Har'a bara gantuu maqaa Oromootiin Oromoo ficcisiiftuu abdatanii diinaaf jilbeeffachuu adda kenna miti jechuun maalummaa Oromoo diina isaanii dagatee yaadachiisaniiru. Lolli tibba kanaa kan jalqabe ammoo magaalaa Axxaayetti jimaata darbe bitootessa 10 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti halkan gara naannoo sa'aatii 2:30tti imaamni masjiida sabaan Oromoo ta'an tokko humna addaa naannoo Amaaratiin ajjeefamuu hordofee uummanni miira aarii fi gadda itti dhagahame rasaasa gara samiitti dhukaasu yeroo ibsuuf yaaletti halkan keessa humni addaa naannichaa uummata irratti haleellaa raawwatameen jalqabameera. Manguddoo abbaa amantii Hasan Hussein ajjeesanii harkaa fi qaama saalaa irraa muranii fudhatanii deemanii seenaa abbootii isaanii uummata Oromoo irratti dalagan Oromoo Walloo irrattis dalaganiiru. Kun ammoo lolichi bifa amantaa fi saba akka qabatu taasiseera. Humni addaa naannoo Amaaraa qaama callisuu fi siyaasatiin hoogganamu maqaa fi moggaasa kijibaatiin uummata bulchiinsa saba Oromoo Walloo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun osoo beekamuu fi hooggansa kennamaa jiruun qe'een uummata magaalaa Kamisee ganda Mataa Horoo, aanaa Hurxummaa Fursii fi Jiillee ganda Cirrii, Diidoo akkasumas ganda Waseen Qurqurii fi Balcii gubsiisaniiru. Akkasumas magaalaa Shawaroobitti qotee bulaa Madoo fi poolisoonni uffata komishiinarii poolisii naannoo Amaaraa godhatan sababa afaan Oromoo dubbataniif jecha aduu guyyaatiin kan rasaasan kan afaan ammoo akka bofaatti dhagaan tumanii ajjeefamaniiru. Waan miidiyaan aangoo fi haal mijeesse harkaa qabaniif jecha ajjeesanii geeroruun kan ajjeecha raafe akka baran hidhanii dararuuf haala mijaawaa uummachuuf jecha miidiyaalee aantummaa gartokkee qabanii fi kallattima itti kenname kana lafa qabsiisanii dhugaa dabsuuf dalagan kanneen akka Amaaraa TV, Faanaa, Isaat, Waaltaa fi kallattiidhaan paartileen finxaaleeyyiin dhaabbatanii faarsuun haqa uummataa awwaalaniiru. Gandi qotee bulaa konkolaataa fi beenzila humna addaa naannoo Amaaraatiin gubatee uummata Walloo irratti godaannisa hin fayyine kan uume ta'uun sirriitti hubatamuu qabas jedhameera. Sababaan duguuggan sanyii har'a irratti raawwatame inni jalqabaa ilaalcha finxaalessootaa fi geggeessitoota isaaniin harkifamanii Amaarri Wallagga irratti ajjeefamaa asitti nagaan jiraachuun gonkumaa hin jiraattu jedhu yoo ta'u, lammaffaan gaagama dhalattoota uummata Amaaraa Oromiyaa keessa jiranii qabdiin kenna isin ilaalcha jedhuuf gumaacha kaffalamaa jiruudhas jechuudhaan taajjabdoonni dubbataniiru. Miidiyaan baajata mootummaa Abiyyi Ahmad ramadee fi olola sirnichaa hafarsaa oolu Wallootti Onag Shanee irratti tarkaanfii fudhataa jirra jedha. Godina addaa saba Oromootiin bulchaa aanaa Jiillee Dhummuuggaa obbo Jamaal Hasan dilbata BBC'n bilbilaan yoo dubbisu gandoota naannichaa 5 keessatti lolli adeemaa jiraachuu himaniiru. Hawaasni keenya uummata qotee bulaati akka amma miidiyaadhaan lallabamu kanaa miti ABO Shanee warri gurmaa'ee meeshaa waraanaa ulfaataa wanti jedhamu hin jiru qotee bulaadhaan kan wallalamaa jiru jedhaniiru.
Manni qotee bulaa gubataa jira, qotee bulaan du'aa jira, inni du'aa jiru kun ammoo shaneedha jedhameeti gabaasni kan irratti hojjetamaa jiru jechuunis obbo Jamaal Hasan himaniiru. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa bulchitoonni godina Kamisee hidhamuun dhagahameera. Mootummaan naannoo Amaaraa bulchitoota godina Kamisee obbo Ahmad Hasanii fi Amii Muhee walgahii ariifachiisa Kombolchatti waamuun butanii hidhaniiru. Walgahiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa waamame seeraan ala jedhameera. Walgahiin bitootessa 11/12/2000 fi 13 Sharaatanitti waamame harka seensifannaa biltsiginnaadhaan dhoorgamaa jiraatuun dhagahameera. Adda durummaan dhimma amantii Islaamummaa keessa seenee jeeqaa kan jiru Dammaqaa Mokonnin ta'uu odeeffannoon arganne isiniin geenne kun ni yaadatama. Miidiyaaleen mootummaa EBC, OBN faana waaltaa ajaja fudhachuun dhimma amantii keessa seenuun laaqaa jiru jedhameera. Korri mana maree Islaamummaa kan seera guuttate akka hin taane EBC'n kan gabaase hatattamaan akka sirreeffamu itti aanaan pirezidaantii mana marichaa Dr. Jeelaan Kadir Gammadaa xalayaa barreessaniiru. Akkuma beekamu majlisni qaama tokko kan Musliima Itoophiyaa bakka bu'ee faayidaa isaanii eegsisee roorroo irra jirtu ammoo irraa kaasuuf qabsaa'u ta'utu irraa eegama ture. Garuu yeroo ammaa majlisni ulee mootummaatiin dhuunfaan dabran Islaamummaan itti laamshessanii Muslimootas itti garafan tahee tajaajilaara. Hawaasni Muslimaa majlisni ulee mootummaa tahee nagarafaa oolu kun naaf hin tolu jedhee qabsoo guddoo geggeessee kumaatamaan itti hidhamee biyyaa ari'amee ittillee wareegamee wayyaanee fonqolcheera. Ammallee baatiin ja'a qofti isaaniif kennamtee osoo jirtu yeroo isaan umrii dheereffatan callifnee ilaaluun keenya dogoggora ture jedhaniiru. Yeroo naannoo Amaaraa kan Muslimni isii keessa jiraatu parsantii 15 hin dabarre namni sun hundi filame, Oromiyaa Muslimni isii keessa jiraatu parsantii 52 ol irraa namni hangi sun filamu callisuun sirrii kan hin turre jechuun dubbataniiru. Itti dabaluun maddi keenya kun imaamman, sheekkanii fi aktivistoonni Muslimaa shira majliisa federaalaa keessatti deemaa jiru kana hawaasa Muslimaa sirriitti hubachiisuu qabu jechuun dhaamaniiru. Manni murtii federaalaa dhaddachi akka lidataa oolmaa guyyaa har'aa ooleen jecha amantaa fi waakkii galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti namoota hidhamanii dhageeffateera. Manni murtichaa oolmaa torban dura ooleen himatamtoota dhaddacha irratti dhiyaatanii jecha amantaa fi waakkii kennatan keessaa kanneen gaafas hin argamne har'atti beellamuun isaa ni yaadatama. Oolmaa dhaddacha har'aatinis obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Shamsaddiin Xaahaa akkasumas obbo Alamaayyoo Galataa mana murtiitti dhiyaachuun jecha amantaa fi waakkii kennatuu isaanii abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Ibsaa Gammadaa himaniiru. Akka obbo Ibsaan jedhanitti hidhamtoonni guyyaa har'aa beellama irratti dhiyaatanii jecha amantaa fi waakkii kennatan hundinuu yakka ittiin himataman waakkataniiru. Obbo Jawaar Mohammad galmee himannoo isaatiin baname tokko tokkoon ibsuun akkaataa himatamee fi dhugaa qabatamaa jiru waliif faallaa ta'uu mana murtiif ibsuusaa abukaatoon isaanii obbo Ibsaan himaniiru. Ani nama qabsoo karaa nagaatti amanu ta'uurraa darbee hayyoota idil addunyaa qabsoo karaa nagaatti amana yuunivarsiitii gurguddaa keessa jiran irraa qoradheen qabsoo karaa nagaatti seene. Yakki ani ittiin himatame yakka sobaati jechuun yaada kennachuu obbo Jawaar kan himan abukaatoon isaanii kun kan himatamne nuyi osoo hin taane kaayyoo qabsoo Oromoo fi Oromummaadha jechuun himannoo itti dhiyaate irratti bilisa ta'uu mana murtiif himu abukaatoon kanarraa odeeffanneerra. Gama biraatiin obbo Baqqalaa Garbaas yakka ittiin himataman hedduu isaa soba ta'uu dubbachuudhaan himannoo sana keessaa muraasa garuu dhuguma dubbachuuf gochi isaanii amansiisu wanti ittiin nu himatan kun mirga uumamaa fi heerri naaf kenneedha jechuun dubbachuu isaanii abukaatoon hidhamtoota kanaa obbo Ibsaa Gammadaa himaniiru. Sirna nafxanyaa nutti hin deebi'u jettee jechuun himannoo nutti banameef eeyyeen dhuguma jedheen jira. Ammas ammoo nan jedha sirni kun nutti hin deebi'u. Sirni kun saba biyya kanaa keessaa ka bakka bu'u hin qabu. Kana balaaleffachuun ammoo yakka nama himachiisu miti jechuun dubbachuun isaanii OFM odeeffateera. Obbo Hamzaa Booranaas yakki ittiin himatame dhimma saboota amantaa qooduu fi walitti buusuu jedhuuf yaada waakkii kennachuusaa akkasumas miseensi maatii isaa amantii garaagaraa hordofuu isaanii mana murtiif ibsuun gocha saboota walitti buusuu raawwachuun aadaan kiyyas amantaa fi haalli ani itti guddadhes naaf hin hayyamu jechuun dubbachuu isaa obbo Ibsaan himaniiru. Obbo Shamsaddiin Xaahaa fi obbo Alamaayyoo Galataas yakka ittiin himataman waakkachuu isaanii kan odeeffanne yoo ta'u
Manni murtichaa jecha waaqii fi amantaa hidhamtoota kana guutumatti dhageeffatee xumuruudhaan ragaa abbaa alangaa dhaga'uuf beellama walitti fufu qabachuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Ibsaan himaniiru. Dhaddachi itti aanuuf bitootessa 28-29-30-2013 dabalataan ji'a itti aanu eebla 5-7-12-13-14 bara 2013 ragaa abbaa alangaa dhageeffachuuf manni murtii beellama qabateera. Oduu biyya alaatiin Joon Pompe Magufulin ilma qotee bulaa Taanzaaniyaa bara 2015 pirezidaantii biyyattii ta'ee yommuu ta'u umrii waggaa 61tti du'aan boqateera. Weerara koronavaayirasii salphisee ilaaluu isaatiin erga waggaa darbeetii ijoo dubbii ta'eera. Paartiin mormituu filannoon hatamuu fi doorsifamuu isaa himatanillee Magufulin bara 2020tti marsaa lammaffaaf filatameera. Osoo pirezidaantii biyyattii hin ta'in dura ministeera hojii ta'uun yeroo tajaajilaa turetti sagantaa ijaarsa daandii adeemsisaa tureef akkasumas boodarra ejjannoo farra malaammaltummaa irratti agarsiisen maqaa Masozee Boldros jedhamu argateera. Magufulin maallaqa akka hin malletti qisaasa'uu irratti illee ejjannoo qabuun ni jaallatamu ture. Yeroo pirezidaantummaa isaaniitti mormitoota irratti tarkaanfii fudhatanii fi bilisummaa ukkaamsuun himatamaa kan ture yoo ta'u erga du'uun isaa dhagamee booda garuu ilaalcha addaa ta'e inni waa'ee COVID-19 ilaalchisee qabu irratti waan hedduu jedhamaa jira. Erga waxabajjii bara 2020 biyyattiin COVID-19 irraa bilisa jechuun labsanii pirezidaantichii fi aangawoonni olaanoon biyyattii dhimma dhibee kanaa irratti qoosaa turaniiru. Milkaa'ina maaskiin COVID-19 ittisuu irratti qabu ilaalchisuun dubbii waa'ee hin baasne dubbachuun qorannoo koronavaayirasii hojjechuu isaa shakkuu fi biyyoota ollaa weeraricha ittisuuf tarkaanfii ugguraa fudhatan irratti illee ga'iinsa turaniiru. Hanga ammaattis Taanzaaniyaa keessatti qorannoon COVID-19 muraasni qofti kan geggeeffamu yommuu ta'u talaallii ilaalchises karoorri qabame hin jiru. Tarkaanfiiwwan isaan gochaan qajeelfaman rakkoo bulchiinsa Afrikaadhaaf ni hojjetu jedhamaa ture. Guyyaa jalqabaa pirezidaantummaa isaaniitti ministeera faayinaansii erga daawwatanii booda namoota gaafas hojii irra hin jirre gaafachuun hojjettoota hojiirraa hafanis obsa akka hin qabne dubbataniiru. Hojjettoota maqaan isaanii waraqaa irra jiran garuu immoo hojiirratti osoo hin argamin mindaan kaffalamuuf hin qulqulleessanii qondaaltota malaammaltoo fi hojii sirnaan hin hojjenne jedhan ari'aniiru. Kana malees baasii akka malee ni hir'isna kabaja guyyaa bilisummaa waggaa 54 keessatti yeroo jalqabaaf akka hin kabajamne dhoorkaniiru. Iddoo isaa namuu naannoo akka qulqulleessu ajajan ofii isaanii balfa masaraa mootummaa fuuldura jiru yeroo kaasan mul'ataniiru. Hojjettoonni mootummaan imala gara biyya alaa taasisan hunda dhoorganiiru. Bara pirezidaantummaa jalqabaa irratti gochaawwan isaa kunneen leellisa guddaa fidaniif ergaa gabaabaa Tiwiitarii What would Magufuli do? Magufulin maal hojjetaa kan jedhutu qoodamaa ture. Kun ammoo imaammata isaa jalqaba ta'etti qoosaa turan sumsumaa elektirikaa bitachuun barbaadeen achiin Magufulin waan jedhu yaadadhe kan jedhu jiru. Kun immoo hoggantoonni Afrikaa biroo akkaataa hoggansa isaa fudhatan gaafataa turan. Bara 2017tti Profeesara Keeniyaa tokko barattoota Yuunivarsiitii Daarussalaamiif haasaa yeroo taasisan waan Afrikaa Magufuli faallessu jedhu dubbatee ture. Haa ta'u malee jalqabumaa qabee hoggansi isaanii roga dukkanaa akka qabu beekamaa ture. Hojiiwwan isaan jalqabsiisan suuta booda jalqabaniiru. Bara 2015 yeroo jalqabaaf pirezidaantii ta'uun filatan yeroo lammaffaaf bara 2020tti pirezidaantummaa mo'atan bara 2016tti filatamuun baatii lamaan booda baasii hir'isuuf jecha TV'n biyyaalessaa walgahii paarlaamaa kallattiin akka hin dabarsine beeksise. Warri mormituu garuu karaa ittiin uummanni mootummaa gaafatama taasisu keessaa tokko cufan jedhan. Hiriira mormii dhimma kana balaaleffachuuf ba'amuuf ture mootummaadhaan dhoorgameera. Gulaalliin biraan akka fakkeenyatti ka'u ammoo raappariin biyyattii Naayiwaay Meeteegoo sirba isaa baasee guyyaa tokko osoo hin guutin hidhatti uf argate. Raappariin kun sirba isaa keessatti pirezidaantii arrabse jedhamuun kan inni mana hidhaatti darbatame. Waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu sirbeetii ofii isaatii mana hidhaatti darbatame. Magufulin weellisichi akka hiikamuuf guyyaa tokko booda ajajanillee sirbi isaa rakkoowwan hawaasa kanneen akka humna taaksii irratti xiyyeeffachuu akka qabu gorseera. Amnesty International illee gaazexeessitoonni ija mootummaa keessaa akka hin galle sodaata jedhee ture. Magufulin yeroo Nyerere bulchaa turan guddaan araada chaatoo fi naannoo laga Viktooriyaatti jireenya gadi bu'aa keessaa dhufuun uummata Taanzaaniyaa tajaajiluuf akka isaan kakaasu dubbatu. Magufulin
Turtii waggaa tokko keessatti amala waan qabatamaa fi fuulduratti dubbachuu qabuun hojii bu'aa qabatamaa mul'atu taasisuu keessatti nama addaa akka ture aangawoonni olaanoon ni dubbatu. Milkaa'ina isaa yeroo gita kanarratti hojjetaa ture keessaa daandii waggoota dheeraaf osoo hin hojjetamin irraa harkifataa tureen ijaarsisuun xumursiiseera. Magfuuliin akka sabboona Afrikaa kan of ilaalu yommuu ta'u, humnoonni alaa biyyoota Afrikaa ba'aa sammuu barbaadu jechuun qeequun ni beekama. Amantiin isaa Kaatolikii yommuu ta'u, nama amantii isaatti cimaa ta'eedhas jedhameedha jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.